gaafan gaddee tolchete yaadadha. Gaafa baarootumsaa wareegame. Hamma har'aattis nan gadda. Maaliif osoo baarootumsaa jiraachuu baate addi bilisummaa Oromoo wanti jedhamu lafaan ka'u ture. Isatu nu hundaa walitti qabe. Amma har'aattis nan gaddaa sanaa gaafan gammade garuu gaafa chaartarii mallatteeffanne. Biyya Oromiyaa jedhamtu tokko uumuudhaaf carraatu as bahe. Akkan duraan himuu jalqabee mootummaan Haile Sillaasee Wallaggummaa, Harargummaa, Shawummaa isa kana dagaagsuudhaan Oromoon akka faca'u barbaadan. Oromoon biyya qaba kan jedhu sana gadhaabuun qabsoo taphaan turre sammuudhuma ofii keessatti. Sana gaafa chaartariin mallattaa'e isarra dhaabbannee Oromiyaa akka maddisiifnu waan beekuuf baay'een gammadee jechuudha.